Keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii odoo harka hin quufne yaadaaf si lakkiftii. Keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii. Odo harka hin quufne yaadaaf si lakkiftii. Hedduu wal jaalannaa. والجالنا حلالا واليدني مما الوليف دونا jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa teenya akkuma na biratti agartan gaa dargaggoo kennaa addaa qabu artistii amma lafaa biqilaa jirudha kan keessummaaf qabannee daanne. Keessummaan keenya kaarraa dargaggoo Nuran Misbah jedhama. Dargaggoo kana namoonni yeroo baay'ee YouTube hordoftan walleewwan barcaa wallisuun ni beeytanii wallisin barsiisuuf mee xiqqeeshuma Nuran Misbah dura keessummaa sagantaa teenyaa ta'uu keetiif guddifnee galatoomfanna. Galatooma ulfaadhaa isin illee. Nuran isa dhalatee isa guddate achirraa jalqabnu. Rakkoon qabu. An kaniin dhaladhee asuma dargaggoota biyya jaamtu jira achitti dhaladhee garuu guddinni xiyyaa fi barumsi xiyya dargaggoota irraa eegan sababa maatiin abbaa xiyyaa naannoo gartee carcar ana habroo deefoo bakka jaamtu waan ta'aniif achittiin dargaggummaa xiyyaa fi ijoollummaa xiyya illee achumattiin hanga tokko barachaa ture achumattiin jireenya xiyyaas guutuuchuman ture. Ammaaf garuu erga gartee elemoo walii biyya alaatirraa galee wal isaan hangaftichi elemoo walii efa galee booda isarraa ogummaa adda addaa barachuuf jecha jalatti maxxanee isa wajjin bakka inni deemu haala inni irra jiruu fi waan hundaa'u isuma wajjinchaa ogummaa isaarraa fudhachaa bifa sanii jiraatu jiraachuun maantana isas waa hedduu gargaara anis inninis na gargaara irraayis baratu jira. Ergasii fi ergan biyyaa deemee isatti hirkadhee boodas ogummaa hedduun irraa horeesii waa hedduun barsiisaa jira ammallee gatanii irraa baruus hin dhiyaattu ittuman jiraachuu. Hariiroo teetii fi elemoo walii dabalatee artistoota buleeyyiidhaa hojii qabdu itti deebina akkasumas ammas gola aartii Oromoo irratti waan hojjechaa jirtan irratti itti deebina. Yeroo si gitaara dhawaa harkan sii fi aartiin nama waliin bubbule fakkaata. Akkamitti eegalte yoo eegalte? Gitaara kana fedhii aartii namni qabu tokko meeshaa muuziqaatis ta'ee sagalee bareedduu wallisaa waan bareedaa hojjetu gizii arkee ijoollummaarraahu qalbii isaa waan hawwatuuf ifiifis akkas ta'u waan hawwuuf haamilee waan qabduuf takka barachuudhaaf irraa if duuba hin deebitu takkaas barachuudhaaf yeroo sittiin fudhatu waan haamilee isaa qabdu takka. Anis hawwii haalaan hin qabaachuuf ture gitaara. Keessattuu wallistoonni keenya gameeyyii wayita gitaara taphatan hedduu bakka miira qaamaa kana na sossoosan keessa gizeen gad dhaggeeffadhu akkamittiin akka isaanii kana ta'uu danda'a jedhee sababni itti gartee isaan jala maxxaneefis hanumaa fi gitaara garuu gaafan dura baruu erguman gara elemoo alias dhufe boodan dhimma gartee hayyama konkolaataa baafachuudhaaf gara ciroo kana dhufe. Elemoo walii biratti garuu gitaara harkaan tuqeetiin kirrii isaatis taakkamii mukni isaa akkamii sibiilli isaa akkamii elemoo walii harkatti ilaalee tuttuqee waan afaan irraa beeku miti yoo rabbi jee baruun ooluu ji'eetuman muradhee fi wayitan gara magaalaa ciroo dhufu wallisaa namaan akkaan dinqisiifadhu galataa labuu kan jedhamu jira wallee isaa namuu hundi ni beekaa isallee arguu baatan galataa labuu na dura gitaara taphachuu ture. Innis Maadii Alii Musaa kan jedhamu abbaa keenya nama jabaa obboleessa keenya
isarraa baree amma immoo gitaara nama haalaan taphatu kan naannoo teenyatti beekamu keessaa tokko namni suni Galataa Labuuti. Isaa biratti kirrii tan akkamitti akka tuqan taakka lama je'ee akkaataan itti tuquu qabuu fi karaa kan agarsiise. Isa ture san booda hangafoonni Oromoo fa'aan daandiilee isaa adda addaa kana agarsiisan. Akkana yoo gootes waan akkana dhufaa, akkana yoo gootes waan akkana dhufaa jechuudhaan gara meeloodiitis fi intarnaashinaaliittis hogguu taphatan adeemsa adda addaa agarsiisanii ati adeemsi sanumarraan as ga'ee wajjin wallisuu immoo sagalee xiyyaa fi gitaara walirra kaadhee wajjin wallisuu shaakallii akka jabaa fedha inni sun akkasitti walirra kaadhee walirra wallisuu saniif hangan akka maraatatti kophaa bahuu hin danda'e ati ammallee bareen jiru barachuutti hin jira gitaara parsantii 100% hongee guddaadha jechuudha. Wiilii baruuf hin ta'a jechuudha gitaara baruutti hin jira. Tattaafachaa hin jira. Kanarra hin jira. Ayyee walleewwan baay'ee tan gitaaraan hojjettees ta'e wallee artistoota buleeyyiidha irra deebitee ni hojjetta YouTube irra guutuudha. Jalqaba ashiita timiraatiin si beekamne yoon jedhe. Ashiita shumburaa loosha bishaan biraa isa dura afaan kiyyaan sawadhee akka deebuun baanee akka jiru jira wallee Alii Shabboodha hangafticha. Sila Alii Shabboo hedduun jaaladha. Sababni Alii Shabboo jaaladhuufis sababa tokko jira maali inni gaafaan barataa kutaa lamaa ture sadarkaa tokkoffaa gumboo mana barumsaatti haati tiyyaa Rabbi umrii naaf haa dheeressu maaliin sii bitaa naan jette. Wayita sana abbaan kiyyaa teephii gartee dur naashinaal kun jirame teephii kana wayita soomanaa qofa gabbuuf isa dhaggeeffata. An dukaanan gurgura waan ta'eef teephii san gadi buusu uchi gubbaa kaayannini. Teephii san akkamittiin dhaggeeffadhaa jeetiin wayitan kaasitaa itti gaggaragalchu kaasenni inni abbaan kiyya dhaggeeffatu naan ta'uun waan akka gartee jechuun inni waa'ee irraa dhaggeeffata waan amantaa kana nama hedduu amantaas hordofu. Ani immoo waan ijoolleen ganda keessaatti jirtuun fedhaa mireen kaasitanii dhabee muuziqaadha. Akkamittiin kaasita harkadhaa jeetiin cinqamaa ture maaliin si bita haatiitti yaa'uu naan jettu kaasita naa bitiin jennu. Kaasita fee ta'ee qarshii meeqa qarshii jaha waraabbiin isaa jechuudha. Kaasita kana gurbaa tokkootu narraa biti je'ee na bira kaayee ture. Ana immoo maatii kiyya sodaadheetiin dho'ise kaasita sana. Kaasinni sun kaasita Alii Shabboo ture. Baaseen dhaggeeffannee hanga irraa bitu jee. Qarshii meeqa jaha gurbaa sayyaameetiin kannee fi san booda dukaanan gurgura dhagaa jira dhagaa waatirii kana cabsee itti naqee abbaja itti kaayyadhee natti tole akka malee yeroo jalqabaatiif hogguun kaasitee fi itti banee dhaggeeffadhu jechuudha. Ashiita shumburaa loosha bishaan biraa azeebatii miraa jannanni sii biraa adde jannanni sii biraa boontu jannanni sii biraa jannanni sii biraa hajoo kana. Ifuku bankabu ani eeysan jira ifuku bankabu ani eeysan jira tirfiya dadda dubra sanjira sanjira ifuku bankabu ani eeysan jira ifuku bankabu ani eeysan jira tirfiya dadda dubra sanjira Albama Alii Shabboo shanaaf kana fakkaatee labeen kuni halkan dukkana keessatti kophaa imimmaan jalalaa warra rafaa isaa fi halluu daawwee albama kana kaasinni suni waan achi keessa jiru gaati gaa isumaan irra gara galchee dhaggeeffachaa walaa gingilcheetiin fixee hanga jechoota isaa keessa gad fageenya gootti. Afaan kiyyaanaa soodeen jalqabeette. Wallee. Afaan kiyyaana sawadhee akka deebuun baane jiru namni jooytu biyya biyyaa baane odoo firraan eegin jiru wal dahanne addeenyumatti dhaamsa siidhaama kagadiin ganne yaadaan wajji jirra wal harkuun jabaattee dhaamsallee siidhaamuun gaararra ulfaattee
rakkoo rakkoo liyaarra naa mudattee eenyummaa lagaafa na dura wal qastee itti walleeni hedduu wallee bareedduudha nin jaaladhan ture Ali Shabboon ragaa silaa mi'eessuu hin danda'u abbaan fedhe beeta walleen gaafa sanii akka deemaan nama yaatiin hima hoyti jaalala wallee sanii waan hin qabuufin akka tasaa Muniirshaa fi istiidiyoo Dirree Dawaadhaa qaba isa bira dhaqee mee istiidiyoo sanatti iflaali naan jennaan iflaali ka'ee walleen jaaladhuun iflaali akkasitti hogguu laalu itti tolte Muniiris achumaan wallee san fudhee hawaasa keessa gadhiifamte san booda hawaasni waan biraatti nu dabalii jennaan kanuman jaaladhu masa Ali Shabbumatti aansi ifuu quban qabu ajabaa ani eeysan jira ammaniif yaadadha dubra keessaan jira akkasumatti wallisee gaati irra bareechullee baadhu waa maqaan balleessine jeeti yaada. wallee maatii sheekaatis ni wallista walleewwan baay'ee kan artistoota garaagaraa ni wallista garuu sin qorra ilaan gaarraa namu an gara qormaataa seennata rakkoon qabu wallee ati feetee filattee wallistu qofa osoo hin ta'in tanii nan fedhan si gaafadha ayyee wallee Khadir Seekee Sameede wallee Khadir Seekee Saatanii nan fadhu askabii dhiitee lapheeteeti waj sinaa'ee sabanii gattaa'ee namaddii walleetu bakka jira wallee san keessa guunga dhaggeeffadhu hedduu natti tolti waan ajaa'ibaa keessaa qabdi tuftaa qabdaa harkaa uumaan badhaafamtee qalbii jaalalaatiif raajiidhaa ijjiitee laalteetu nagartaa maraatuun toosumaa lapheen na qabbumee qaamaan na leeydamaa hedduu akkaataa walaloon saniitii fi yeedaloo sanii fi hundi waan wal fakkaatu ogguma gurraan dhaggeeffattu kiliippii jaalalta wallee san irratti walleeleen dura akkasii hundinuu. wallee amma kabiraa ta'u. wallee amma kabiraa hedduun jaaladha. Tarabbiitti olteen cal jettee dabartaa ammaaliin si godhee samaaliif naan oddaa halkan manaamatti dhuftee na dara ajaa'ibaa kabiraati hedduun jaaladha gaafuma ijoollee sanoo amma kabiraatti ni dhaggeeffadhaan ture. Egaa walleewwan durartaan dhama qabanii hedduun ammas meeshaa carraa gartee babal'inaan uummata bira gahuutii osoo hin argin dabranii gara fuulduraatti namoonni kennaa dandeettii akkanaa qaban kun maaltu irraa eegama tanaafin wallistoota garaagaraa si wallisiisaa ture. Anis yaadni kiyya silaa osoo naaf mijaawee walleelee babbareedduu silaa arraan tana uummata keenya keessatti gabbaatee namni sirriitti dhaggeeffachuu qabu. Tan gaafas abbootiin teenya osoo summunii irraan harkatiin ammoo dandeettiin isaanii dandeettii warra arra jiru kana nuu kanarra caalaa dachaa taate arra awwaalamtee sababa gartee sirnoota gaafasiitiin ukkaamamtee taan dhabamtee hanga jirtu nu bira geessisan hawaasni dhagahin akkamitti dhageessifnaa tan jettu silaa akka yaada kiyyatti walluma san hawaasa keessaa deebisanii isuma san jechuu sagalee isaanii san gadhiisanii jeeti yaada. Garuu namni kun hogguu waan dursan waan ni dhadhage gitaaraa fi gartee waan dursan dhadhage irra baay'ee nama ijoollee namaa ni beektaa ijoollee kofoon jala gabaabduu sun gatee waan akka gartee ni jedhami waan akkanaa tarna feetii mire haa ta'u garuu isii san arraan tana akka isaan san dhaggeeffatan godhuudhaaf tooftaan addaa tokko dalagamuu qabaa kajoon na keessa jiran akkamitti takka hanga irra deebi'uu dandeenyu irra ni deebina silaa haa ta'u qaama aartii keessa galee nama aartiidha yoon ta'e hojii mataa kiyyaatis narraa eegamti. Gara biraatiin waan ati nan gaafatin siin deebisu jeetti malee hojii aartiidha keessatti qoodni gartee silaa nuti fudhannu akka nuti jenne yoo nu taate jiruun jechuudha. Akka hawaasni nurraa fedhu ni taana nuti. Akka namoonni nurraa gammadus ni taana. Abbootii teenya sanillee ni boonsina silaa. Garuu haalli nuti irra jirru akkuma namuu beeku
durumarraa eegalee namni aartii teenya tana keessatti gizee as hirkate takka akka warra biraatii miti teenyatuun cunqurfamoota yoo mallee haruma hundaanu cunqurfamoota san keessaa mataa ol qabannee gaaf tokko yoo rabbi gartee nu bira dhaabbate hojiilee yaanne san hundaa'u galmaanni geenyaa jeetii yaadaan. Rakkoon jirtu mee rakkoo maaliiti? Rakkoo dinagdeeti moo rakkoon akka feetanitti akka wallisna isin godhu rakkoo teekinooloojiiti moo? Takka istiidiyoo waatti hojjennu akka namoota kaanii warreen kaanitti jechuudha. Muuziqaalee babbareedaa waa hundaan guutuu taate argachuudhaaf dirqama Finfinnee boo qabda. Ganda keenya keessa hin jiru. Finfinnee baanee bultiin siree nyaataa dhugaatii kee qarshii kishaa kaffaltii istiidiyoo taaksii dhaqaa gala noolii waan kana hunda ifirra deebisi. Ati yoon ifi gartee si duuba maddi qarshiidhaa si jiraachuu baate takka deeggarsi si duuba jiraachuu baate waan bareeddu sun dalagaa waan jettee abdii irra kaatuun qabdu jechuudha. Haa ta'u hanga dandeenyutti callisuurra jennee xixiqqoo matee nyaata ganda keessaa tanan carcar jennee hanga tokko jechuudha. Dhugaadha akkasin rakkatteetis bu'aan achi booda argamullee dilasii miti hin jiru jechuun ni danda'ama. Artii Oromoo artuma guddisuuf hojjetama malee gara maallaqaa jijjiirtee yookaan maqaa horattee konsertii garaagaraa hin argattu. Gama yuutuubiitiin illee haalli ammaan dana jiru maal fakkaata? Artistoonni keenya harkachaa jiran warra buleeyyiittis ni dhiyaataati. Abdiin isinii kan noo gama kanaan abdiin isin qabdanoo maal? Gaafii bareedduu na gaafatte ijoolleewwan akka kiyyaa ta'amma lafaa kaate warreen anarra parsantii 100 caalan hedduu jira. Taniin ammataa kiyyaaf dinqisiifadhu. Isaan sun dandeetii Nuran qabu caalaa ta isaanis sun osoo ol baateef warra nan jaa'an fedhuun baan akka fedhitiyyatti. Yaanni isaanii tagaraa nyaata dhugaatii itti dhiisanii jechuudha. Osoo hojiin isaan harkaa qaban sun mul'atte fedhii isaanii ture. Anis akkasumattiin yoo ta isaanis mul'atte tiyyas boru isaanuma kanaatu naa mul'isa jeetii yaada. Isaan kanan ol dhiibuu fedha yeroo hedduun. Takka lama jeeyoon siila kaa'ee hedduudha jechuudha fedhati. Garuu bu'aa isaan boodarra irraa argatan akkuma duri garaagarummaan qabdu. Kun sababni isaa maali yoo nan jettee chaanaa mataa ofii hin qaban. Yoo qabaatan ammoo chaanala qabaachuu dura moobaayila chaanala sana irratti hordoftu qabaachuudha. Moobaayilaa qabanii harkaa hiitan jettus gaafiidha. Maaliifi rakkinni faayinaansiidha aartii qofaa miti hajjeessu. Hawaasummaas ikoonomii diinagdeetis siyaasallee ni jeessa rakkinni faayinaansii. Kun immoo aartii jechuun yoon ifi gartee laga gamaa kanatti har'a duulli tokko gaggeeffamee duula san keessatti goonni tokko raajii dalagee goota sawwanni ati faarsituun aartiidha. Daldalaan dhufeen faarsu hin beeku akkatti faarsu. Qotee bulaanis hin beeku. Namichi makiinaa oofus hin beeku. Eenyu faarsa? Eenyu waa'ee goota sanii ibsa? Artistiitu ibsa. Siyaasaa hojii wal qabatte immoo lolli waraanaami aartiinoo goota sanii miti haa. Yoo sun dhukate hoo goonni sun warra injifate osoo hin ta'in warra injifatameetu faarsa haa yoo artistii qabaatan. Seenaa santa isaanii godhatan qaba. Kanaaf artistiin uummata keessa jiraachuun dirqama ta'a. Waa'ee keetii ka dubbatu, aadaa ka eegu, afaan ka eegu, ka kunuunsu duudhaa kana ka gartee galmaan ga'u artistii waan ta'eef inni uummata keessa waan jiraatiin uummanni sun booddi isaanii akkuma gartee hayyoonni keenya Sheekh Muhammad Rashaad faan jechuu turan. Sabni afaan qabu. Uummanni bal'aan afaan qabu. Kan afaan isaatiin wal bulchu uummata jiraadha jee. Uummanni bal'aan afaan qabu kan akkasuma hojii afaan alagaatiin turjumaana wal bulchu ummata du'e yookaan ummata du'u deemuu jaanii dhaaman fuulli rabbiitti haa tolu irra isaanii akkasuma jechuun namni artistiin dubbataan hawaasa keessa hin jirre ummata qofe ummata du'e. Kana wanni rakkinni gartee reefu na gaafatte kan yuutuubii sanii fi gatii isaan eegfawaan san hojjetanii harkatan maalii kan jedhu takka hawaasa keenya irra dirqama jiru jira. Dirqamni hawaasa irra jiru yeroo hedduu waan alagaa jala fiiguudhaaf
if cinquu fi if butuchuu osoo hin ta'in xiyya maalirra jiraa jedhanii of yaadachuudhaas deebi'anii. Yoo inni waan bareedu dalaguu dadhabe akka inni waan bareedu dalagu dubbisanii bira dhaabbachuu. Yoo inni rakkoo qabaate rakkoo isaa san hiikanii fi isa san deeggarsa godhanii fi waan bareedu kan dalagu godhu. Yoo inni immoo nama aartiidhaa hin tahin dirqiin aartiitti deemu jiru ta'e hottu hojii kana hojjedhu jedhanii karaa hojii biraa isa garagalchuu. Aartiin tun uumama waan taateef guyyaa keessaa yoo inni horadhette namni taa'ee isa dhaggeeffatee sirra beeka. Ati jechuun nama dirqiin deemu jiru ta'uu kan keetiin baan. Aartii wallisuu qofa miti mas. Artistii tokko duuba nama hedduu jira. Hojiilee inni gadi hin duuba jechuudha. Hawaa barreessu, hayya dalagu, wayitawee dalagan, babbareechi qalama dibsiisee waa hedduu godhu, meeshaa muuziqaa taphatu hedduu jira artistii tokko duuba jechuudha. Akkasumatti immas nama jabaa uummatatti ciboo tokko duuba amma nama tokko jira ammas. Inni sun eenyu? Faayinaanshaali nama isa san bira jiru jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya dirqamni isaanirra jiru. YouTube yoo artistiin tokko banate subscribe takka subscribe san akka itti godhan sanuu hubannoon uummata keenyaafis laatamuu qaba. Gara miidiyaalee adda addaatiin akkaawuntii akka itti banatu Google jala seenee akka itti YouTube isaa banatu hubannoonis kennamee fi warri miidiyaa akka qabu san booda ammas subscribe akka godhan uummanni keenya hojiilee uummata isaanii just warri biyya ambaa keessa jiran faan daataan isaanii rakkishaa wifi fayyadaman waa hedduu fayyadaman viidiyoolee ijoolleen xixiqqoon lafaa ol ka'aa jirtu gizeenii fi gadhiisan yuutuubii san irraa bu'aan akka bu'uuf itti bananii viidiyoo san kontiinuu pileelistii jala itti bananii fi yoo dhiisanii biraa rafan sa'aan yuutuubiidhaan ni dabalaaf mucaa xiqqaa lafaa ol jiru kanaaf ni guddataa jechuudha san namni sun sheer godhanii jecha faffadhaasanii waa'ee ofii yoo of guddisuu baatan kophaatti fiigee homaa godhuu hin danda'u jechuudha. Gara hojiilee teetitti dabarraa ilaangaama hojiilee artistoota buleeyyii kan hojjechaa turte irratti dubbachaa turre yeedaloonni qopheessita walaloonni barreessita hojii mataa keetii tan lafaa qabdu ta'u jettan gam qabdu. Hojiilee mataa kiyyaa babbareedduu jira. Amma wallee akka tashaggooyyiidha bareedduu wallistoonni hedduun na bira dhaabbatanii hojii isii hojjechuu irratti hedduu jaalatamte garuu istiidiyoo oliin seenne madura edallee wayita gartee artistoota hojii mana keessatti ishii san kaasanii irratti deddeebi'anii irra turanii turan mi'ooyitee jechuudha. Ishiin suni takka. Xumura irratti gara gola artiitti as deebina. Artist Oromoo waliitiin kan hundeeffame goltii aartii Oromoodha. Atis waliin ta'uudhaan deeggarsa gama keetii godhaati jirta. Mee maal irratti argama sadarkaa yeroo ammaa? Golli artistoota. Golli artistoota Oromoo kuni fedhuma teenya keessa ture. Artistoota nuti hin beekne kan uummata kanaaf waan guddoo hojjetan hedduudhaan asitti arkee san booda seenaa isaanii yeroo hedduu seenaa gameeyyotaa fi goototaatti hedduun barreessaa ture. Artist Oromoo seenaa jara kanaa tokkoon tokko isaanii akkan barreessu ajajanatti keenan tole jeetiin fudhadhee fi isaan sanirraa taakka seenaa isaanii qoradhee barreessuudhaaf yaalaa jira. Hanginiin babarreesses ni jira. Uummata keessa deemnee ammas waa'ee isaanii qorachuudhaaf sagantaa gaddiriirsaa waan jirruuf amma hangi kun amma bakka harkatee as keessatti suuraan isaanii kaayame kuni waan guddaadha uummata Oromootiif. Hin qabnu ture amma dura akkuma Oromootu hin qabnu bakka gartee eenyutu hawaasa kanaaf quuqamee afaan hawaasaa kana dubbatee bara gartee afaan keessa reedoona cabsa jaansan lakkii hin cabsu jedhee mirkaneessuudhaaf itti beelee itti rakkatee namni guyyaa tokko saba kanaaf dhaabbatee mana osoo manatti hin galiin ala bulee tokko qooda qabaachuudha qaba. Isaan ammoo biyyaa itti baqatanii maatii isaanii dhabanii kan hangaaraa lubbuun jiranis ni jiran osoo humaan carraaqatiin umriin isaanii kuttee kun hundinuu yaadannoon isaanii asii walii qabamtee kan lubbuun jirulleen akka yaadatamu
haduu illeen seenaan isaa akka dubbatamu walumaa galatti artistii jechuun waraana caalu artistiin akkamitti yoo jenne waraanni tokko yoo duulee hogguusa wal cabseeti moohee addaan gala. Artistiin ammoo waraanni isaa erga inni du'e illee numa deema. Maaliif waan inni dubbate santu yeroo mara hojiirra oola ka'a. Waan inni jedhe santu hogguu mara hojiirra oola waan ta'eef hin dhumu jechuudha waraana caalu. Kanaaf artistiin asitti walitti qabame kuni gola tana keessatti warri suuraan isaanii bakki guutamtee ganaa dalagamus jirus ni jira wilii. Dalagamus jirus ni jira bakki itti tolfamuuf jirtus sun hundi ni guutama. Hojiin kun yoo inni fi itti fufee elemoo walii bira dhaabbatee namni hundinuu waan kana pinnisee kan dagatamee kan namni hin beeknes hundinuu ni bahaa jechuudha. Maaliif jireenya isaa guutuu warritti dhabee amma if duratti eenyu fa'aa agarra akkatti yoo ilaalle ilaalle Yoonis Abdullaahi, Abubakar Muusaa, Ayyuub Abubakar, Sheekh Mahammad Rashaad, Zariyuu Wadaajoo, Abbaa Lataa, Abdii Buu, Alii Birraa, Wasanuu Diidoo fa'aa agarra, Laggasaa Abdii fa'aa agarra. Uummata kanaaf warra waan hedduu hojjete dabre isaan kun seenaan isaanii dubbatamuu qaba. Manni isaan kun itti suuraan isaanii siidaan isaanii kaayamee itti mul'atu tokko arra elemoo walitti yoo eegalame hawaasni ka'ee bira dhaabbatee kan Oromoo guutuu godhuun dirqama. Anis kanuma irra dhaabbadhee artistoota Oromoo jee walaloon barreessee takkaa jira. Walaloo sanillee dhumarratti isiniif hin dhiyeessaa dandeessanii. Kana warreen darbuuca taphatan dibbee taphatantu jira. Isaan sanis bakka dibbee san gaafa itti awwaalanii hawaasni keenya qoratee kan nu baasu. Gitaarri jalqaba Alii Shabboo faanti taphatan san eessa akka jiru namni beeku. Qoratee kan nu baasu gola kana dhufee seenaadhaaf lafa taa'u qaba. Warri gartee akkoordiyoo taphatus meeshaaleen gaafsanis hundi bakka isin jirtu meeshaa seenaati waan taateef jaarmee agartee agusoo urjii bakkalchaa biftuu ganamaa afran qalloo maskoob suuqa ilaa agusooleen xixiqqoon hundi waan gaafsan ittiin taphachaa turan meeshaa isaanii bakka jirtutti namoonni harkaa qabu takka akka seenaatti fidee gumaachuu qabas fidee galmeessee galchuu qabasitti kuni seenaa isaa waan ta'eef seenaan isaa akka hin banne yoo mana teessee dhaloonni kan hin beeknetti dhufa hawaan san hin beeknetti dhufa akka baddeen dhabamne gaman akka dhiyeessaniin jaangaa hawaasan. Kaaseetas akkasumatti kaaseta qofa teephii reediyoo birqee yaanii dubbatan waan irra kajeessa ifaan arra reediyoo san dhaloonni hin beekne hedduu reediyoonni san bakka jiru yoo jiraate cabaan isaatiillee tawasseenuu qaba. Hawaasni keenya harka qabate naashinaal teephii soonillee namman tana dhabamaa waan jiruuf soonii diimaa ka jalqabaati jira gurraachaa jira teephii kana kaasetatti garagalchanii kaayantu jira gosa hedduutti jira. Teephiilee keessa warri qabus cabaa isaatiillee ta'e fidee as galchee kaasetota fakkeenyaaf suuraa gubbarra jiru albama tokkoffaa lamaffaa jedhee kaasetota jira warri kaaseta harkaa qabus kaaseta kirriisan jechuudha. Fidanii asitti as galchuu qaban seenaa isaanii waan ta'eef maaliif yoo mana taa'eef isaan fayyadu. As yoo taa'e immoo seenaadhaa fi taa'aa qophooytee iddoon jirti as yoo taa'e hundi seenaaf ta'a. Ni godhamaa fi dhaloon dhufaa dabraan hundi achirraa ilaalaa jechuudha achirraa dubbisa. Kanaafuu warri kan harkaa qaban gaman akka dhiyeessanii bakki jirrus kun haramayaati. Gamanatti akka dhiyeessan isinillee akka nuuf itti himtaniin jaagaa hawaasatti. Maayirratti adda ba'uuf yaanaa garuu afaan goggogaa adda baanu walaloota akkas gara boodanni qabda. San dura wallee haalaan jaalattu keessa gamanumaanuu Nuran walleen hedduu jaalatu ata yaadannootti qabdu ta'uu danda'a. Haa ta'u artistoota biraa wallee takkaan adda baana tan filatta. Wallee maadii sheekaa keessaa wallee bareedduu an fedhu jira. Walluma sun adda baana gaayoo ta'ellee.
dhagayyaa jaalallee biyyaa tinjirree ani jiraachuumi waan biyya turree dirqiidhaan namudee numaan obsa maalee hoo wajjin jiraannaa laakiinan didiini jaalalaan na dhoyte narraan fagaatini ganamuu galgaluu karaa wal garuu ganamuu galgaluu karaa wal garuu si dubbisuun fedhaa maali usti dabruu hoo wajjin jiraannaa laakiinan didiini jaalalaan nahiiti narraan fagaatini. Kabajamtoota hordoftoota keenya turtiin artistii guddataa kan yeroo ammaan tana waan baay'ee hojjechaa jiru Nuran Misbah waliin goone kana fakkaatti torbaan keessummaa biraatiin qabadhee isinitti deebi'a. Nuran garuu walaloo artistoota Oromootiif barreesse isin biraan gahaa gamanumaan hin dhaammadhaa nageetti. Artistoota Oromoo artistoonni Oromoo kaleessa fakkeenyaa qaanii barri keenyaa maaf laamshee qomoo gaaf dabaree keenyaa qaamaanis yaadaanis halaala tetteenyaa humnatamiin aartii guddisuu dandeenya jalqabbiin kun gaarii yoo kafallee beenyaa ta'uun keenyas ifa moodeelii addunyaa jaallattoota aartii teenyaa kabajamoo yaa dambalii hayyuu ummata Oromoo gameeyyoota keenyaa yaa gaachana qoomoo beektotaaf hayyoota nu boonsan ciccimoo yaadachuun dirqamaa dhaloota kaleessaa bara afaan keessan reediyoona cabsaa ja'anii nutti baacaa turan keessa artistoonni keenya hojjetan waan boonsaa mee dhaloonni arraa bakki jirru eeysaa deebii gaafii tanaa isiniif hin dhiisa deebii gaafii tanaa isiniif hin dhiisa. Artistoonni nu irraa dhalanne callaa riqicha qunnamtii biyya keessaaf alaa jibbansa hambisuun kunuunsan jaalala raawwiin hangaftoota fonqolchuunsa haallaa haqummaaf shira diiguun masaa'ilaa Oromoon qabaachuu itti walii galla yoo qarooma baraa keenyatu dur caalaa wal utubnu milkiin fuulduratti himalla ta'us haleef arra xiinxalaa madaalaa maaf duubatti hafne taaneef hin caangaala maaf duubatti hafne taaneef hin caangaala. Egaan kabajamoo kan garaana gubee bara dharri goobee dhugaan bakka dhabee gidiraaf shirrii haqummaaf kaansarii nuuf qopheessee qabrii daangeffamne marii diddaa gootummaatiin hojjetan waan gaarii diddaa gootummaatiin hojjetan waan gaarii. Kan irraa dhalanne lagaa fi gaara fiigee waltumsuun guddina aartiif of wareege kunuunsaa dhaloota har'a jiruun eege nuti maaliif rafnee hanqanne immoo eege. Artistoota keenya dambalii halaqaa bubuqqaasaa quuqaa barbadeessaa raqaa nu yaamsisan maqaa isaan gayuu baannus waan dhiifne carraaqa ta'us wal baqanneeti dhandhamanne baqa ta'us wal daganneeti dhandhamanne baqa. Danqaa aartii teenyaa muraasa yoon kaasee sirni dhufaa dabraan hedduu biyyaa baase kaan awwaala dhabnee gariis ni ajjeese Abubakar Muusaa immoo bineensa nyaachise tokko lamaa miti hin fixoo deessee galata rabbiitii arra wal nu garsiisee arkuun hawwagoota seenaa dur haaromse arkuun hawwagoota seenaa qabnu haaromse. Kan biyyatti hafe shiraatu laamsheessee hiyyummaa gaadi'ee sammuusaa masheensee kanaatu guddina aartiidhaa qancarse keessattuu Harargee if duuba deebisee tumsa waliif dhabuudhaatu maqaa nu balleesse tumsa waliif dhabuudhaatu maqaa nu balleesse. Dagaagina aadaa afaaniif seenaa aartii ibsituu eenyummaa Oromoof daawwitii biqilchuun unkurree dur qabaachuu turre beekee akka kunuunsuuf dhaloonni heegaree tanaaf gola artistootaa fi hayyootaa gajjaarree tanaaf gola artistootaa fi ogeeyyii gajjaarree. Keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii odoo harka hin quufne yaadaaf si lakkiftii. Keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii.
بوهرسيتي Keessummaa jaalachuun dhufa booharsiti odoo harka hin quufne yaadda si lakkifti.